السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تورمو تبكى جريتني تنجان كي يسنادك أبو جرتو فياك أبدو كوني السجل بصناتي أكم جرتو بكى جريتني تنجا في وفسدو في بدارنا خيري أدى جمتشو والرعفان كان دبتو فهمي لا جتشو أرانتنا نما لما فين سجليته ودوفي نما لما وايد الريد وارتي نما لما قفا فين سجليته ودوفي الرا namni lamaan tokko kabajamaa keenya kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Johar kabajamaa keenya obbo Abdurazzaq Abbaa Gadaa Afranqalloo isaan kanaafin sagalee ta'uu dhufee jechuudha. Keessaawuu feemasoonni Harargee jettan na dhageeffadhaa wayin isinii hima. Nama guddaa ifiin kabanye nama beekaa ifiin kabanye rabbiin olaanaa ni xiqqeessa san quraana keessa laalladhaa. والله بالله ربي نتكيس نما جبا إفين كبنية نما قدا إفين كبنية كدير جوهر جتشوني is king of the king he is holy man أكن الله لمي نما ربي صداتو خنتك خبجو خن كريستانا إسلام واقعي جتني وان شفاه خبجو سن نما دير دقاتي Obbooni irra duulaa jirtanii dhaabbadha isaan dura magaalaan Dirree Dhawaadha magaalaa federaalaa taatee jirti Soomaleen isa isaan dura qubattee jirti waan kana tartiibaanii akka Oromoo taatu irratti jarri kun deebisaa jira Abdurazzaqis waa takkallee isinin goone inni lafa isaan kannine inni lafa Soomaleen kannine lafti ta Oromooti isinin jechuu jira warree wajjin qubannu waliin qubannaa isinin jechaa jira Kanafu wasana atibaatanii irraa dhaabbadhaan isiniin jaa ana kana nama tokkotti isaan isin kabajan isinis kabaja obboleeyyan keessan kabajaadha yoo dogoggora tokko qabaatan telefoonatti dhawa sirreessa yoo dogoggora tokko qabaatan Kadir Johar nama telefoona isin jalaa kaasu nama personally itti dubbachuu dandeeysanii jechuu Kanafu akka gartee ummata seeraa fi heeran qabnee akka nama humaan beeyneetti itti dubbachaan oolina itti go'aan oolina ammallee waan takka godhuu hin danda'an gattaa ayisi warri kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa warra koongireesa keekan Dirree Dhawaa waliin bulchitu waliin gattaa'iiti akka magaalaan Dirree Dhawaa ta Oromoo taate Soomaalee akkas godhattu sanii deebisii jettanii sunis waan godhamuu danda'amaatii miti hin godhamullee ammallee wanni jettan Abbaan Gadaatis asbahee Abdurazzaq dhaabbatee Dirree Dhawaa akka ta Oromoo taate haalabsuuhii jettan namni isaanirra jabaa dubbate Dr. Abiy Ahmed Ali haa galatoomu taankii soommaa cammallee Dr. Keenya galatoomi umrii siyaa dheereessu namni isaa olii dubbatee jira jechuudha namni jara kanaa olii Dirreen Dhawaa akka ta Oromoo taate Dr. Abiy Ahmed Ali muummichi ministeera Itoophiyaa haasawee murteesseetu jira jechuudha. Dirreen Dhawaa magaalaa teessani magaalaa Oromooti namni isinii falmu jiru hin jiru. Magaalaa Afranqallooti. Kanaafuu jara kana irraa suuta deemaa obboleeyyan kiyya qaanfadhaa rabbi sodaadhaa nama guddaa keessan kabaja yoo isaan isiniin ta'inoo yoo isaan isiniin ta'in isaanuu yeroo isaanii fixachaa jiran nama isinii ta'u kaayyattan nama isinii ta'u nama sannaamineet gootanii achi kaayachuu ni dandeeysanii jechuu namni isin dhorkuu danda'u hin jiru Dirreen Dhawaa magaalaa Afranqallooti magaalaa Oromooti ammallee wanni ja'amaa jiruus Oromiyaan akka jirutti ummanni Oromoo akka jirutti Wallagga qabi Wallo qabi Ilubaaboori Jimma Boorana Guji Arsiida Baale akkasumatti Shaggari ummanni kun hundinuu feemasoonni Oromoo gabbahanii sagalee ta'aa jiran magaalaa Dirree Dhawaatiif ummata Oromootiif sagalee ta'aa jiran hayyoonni Oromoo akka jiranis sagalee ta'aa jiran kana galatoonfachuun qaba galatooma thank you so much dhibbarraa dhibbatti isin galatoonfanna ammallee itti fufaa ammallee itti fufaa joolleen Harargeetis joollee Harargee dhagayaa feemasoonni Harargee jara lamaan kana qofa kumbuleen godhaan oolina
nuti magaalaa takkallee harkaan qabnu dirree dhawaa harkaan qabnu magaalaa Harar harkaan qabnu akka Harargee bahaatti nuti kumbuleen wal godhuu mallee bar wal gargaarsifannee waliin qabsooyne waan kana if jala deebisuu qabna amma Jooharii fi Abbaa Gadaa Afran Qallootis wanni itti dhaamnu gabbaha falmaa miti gabbaha dubbadha lafti ta Oromooti yaati miti jaamtee turte isinis jechaa jirra nutis jechaa jirra wanni isaan godhuu qaban an akka yaada kiyyaatti Pirezidaantii naannoo Oromiyaatii fi gurubbii isaa afeeranii uummanni Afran Qalloo ituu fi anniyya bahanii aadaa hidhatanii bakka takkaa laal dachii tana laal eega dirree xayyaaraa irraa qaban hanga mana mootummaatti laal magaalaa dirree dhawaa tana Oromoo deebisuu anaaf si hima. Akkanuma shaashaa jee namni kun aadaa hidhatee dirree dhawaa deey jedhanii dachii tana waliin garagalchuu qabdan. Waan akkasiifaa godha. Without anything, pirezidaantiin naannoo Oromiyaatiin dhufe akkanumatti irratti speech godhee deema. Gartee speech godhuullee baatu dhaabbateetuma taa'eetuma laalee akkanumatti waan akkasiifaa godhaa jaa Abdurrazzaaqii fi Abbaa Gadaa Afran Qallootii fi itti gaafatamaa magaalaa Dirree Dhawaa kantiibaa keenya kabajamaa obbo Joohar Kadiir Joohar isallee tanuma jennaani jechuun waan akkanaa kana faa godhaa jedhaniiti itti dubbachuu achi keessa baha hiriira baha akkasumatti koongireessa isaa walii qabatee irra gattaa'ee achirraa akka Dirreen Dhawaa magaalaa Oromoo taate haa labsuu labsamtee dhumte Dirreen Dhawaa hujiini ummanni kun miiraan deemaa jiran sammuun deemaa jiran Kadiir Joohar nama miiraan deemu miti nama sammuun deemu kantiibaan keenyaas Mali Abbaan Gadaa Afran Qallootis nama miiraan deemu miti nama sammuun deemaa jiran magaalaa Dirree Dhawaa Oromeessanii fixanii barra kanuma nagaya baarayna malee naguma kanuma Somaaleen firii lama taggaliin qabne tawaata kan qabne mana hoteela tokko keessa wal geessee mana kireeffatee kanuma hee Dirree Dhawaa Somaalii daa'is kan waa Somaalii waa dhulka Somaalii jechuuf kun hin dalagitu hujiidha wanni dalagu hujii Gana Oromoo bahaa fi dhiha kaabaa fi kibbaa itti deebitee investitti godhu yaati. Investitti godhu mana kanumatti achi keessa jaaru mana bituu waan adda addaa kana gana Dirree Dhawaa tujjaaran Oromoo hundi focus kana booda irra deebi'anii jechuudha. Irra focus godhan. Tanaaf Dirreen Dhawaa magaalaa Afran Qallooti. Ammallee wanni hin je'ee ture Dirreen Dhawaa nama sadii qubata sadii alaa fi noolee fi gurguraa qubata gurra banii dhaggeeffatu jara kanaa qubataa jechuudha ummata gurguraatiin maaliin jeeni gurguraa teenyaan isin ilmaan Afran Qallooti namni lafa tana isinif falamen jiru dachii tuni namni isin gurguraan lafatana hin qabdanii lafatana raquu hin qubattan isiniin je'ee Afran Qalloo keessa ilmaan Afran Qalloo keessa noolee dagaa fi alaas isinitti falamu isinumaatu ifi falmee laftisa Somaaleeti jechaa jira malee nam tokkolleen isinitti falamne namni isin dura dhaabbatee isin abbaa biyyaatii miti isiniin je'ee isinii waakkate hin jiru ifumaaf akkana lafaa kaatanii ifii waakkatanii ifumaaf ifii moromtanii ifumaaf tuni dhugaadha kuni gartee kuni waan dhugaadhaati jechuu tanaatanii nan isaaniin jeestan kana arrallee ni hubachiifna obboleeyyan keenya gurguraa isin ilmaan seenaa qabu jennee ni hubachiifnaa jechuu akkuma warri alaa jirutti akkuma warri noolee jirutti akkasuma warri gurguraatiis walumaan qubatan namu waliin quban gosti adda addaa ni qubatte achi keessa isalleen Somaaleen gamachi aanuu buqqaaftee lafa tanarra galteeti jirti anfarguysee baqattummaan lafa tana ni jiranii jechuu booda abbaan biyyaa yoo deemii gali je'enis galuu danda'anii jechuu